Gandummaa innaa jennu marroo Wallagga bakka bu'uu hin danda'u beektaa. Daandii Wallagga bakka bu'uu hin danda'u yookaan Shawaa yookaan Iluu yookaan Jimma yookaan Arsii yookaan Baalee yookaan Booranaa yookaan Gujii yookaan Harargee yookaan Walloo eenyuunu bakka hin buutu. Yoo hojjette Oromiyaaf yoo gandaan maqaa dhahattee deemte immoo gandi suni uummata miiliyoona meeqa qaba qophaa kee ganda sana bakka bu'uu hin dandeessu. Tokko ta'ee akka bishaanii bo'oo tokko keessa dhangala'iin ganda himatee gosa himatee sanaa oliyyuu amantii himatee inni kaan immoo eliit giruuppii wayii waan isaaf ta'u waloo fedhii wayii himatee akkaataa kanaan saba qoqqooduutu dhalataa jechuudha. Akkasuma hin taaneef jecha eeggannoo guddaatii baay'ee naamusaan wal danda'uu fi walitti fidamuu yeroo fudhatu. Cinaatti immoo diina loluutu jira. Kan jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef fagoo teenyee waan kana qindeeffanneetu Oromiyaatti dhufne miti. Oromiyaa keessa teenyee qindeeffanne. Oromiyaa keessatti leenjisna. Oromiyaa keessatti bobbaasna. Oromiyaa keessa. Kanaaf diina waliinis wal'aansoo wal qabaa. Keessoo keenyattis wal'aansoo wal qabaa. Keessumaa gara Taanzaaniyaatti jaallanii jiran waliin erga imallee achitti wal arginee booddee Oromiyaan hegereen ishee nu harka jira. Hegeree Oromiyaa nu harka jiru dhaloonni ishee gochuu yookaan bocuu danda'u kuni ammoo yoo waliin ta'e malee waliin taaneetu diina injifachuu waggoota hedduu nutti fudhate faffacaanee immoo sanaa oliyyuu tokko daandii bilisummaa sana dheeressa lammata wareegama daandii dheeraa kanarratti immoo ba'u dabalaa. Kanaaf daandii sana gabaabsinee wareegama sana xiqqeessinee gara rarraga bilisummaatti deemuu fi guduunfaa gara gabrummaa sanatti gochuutti adeemuun suni tokkoomuu, wal ta'uu, wal dhagahuu, walii beekuu, wal beekuu sana nu gaafataa inni edda walii gallee haala akkasii keessatti hooggana waloodha.